Wangeelaan barannee oolmaa keessa jaba arjummaan kee gooftaa dhaloota qaqqaba ulfinni kee guddaa abbaa hundaa hundumaa irratti aangoo qabda Yesuus Kiristoos oolmaa nurraa qabda. Famo mete gooftaan fayyisaadha ulfinni kee guddaa abbaa hundaa hundumaa irratti aangoo qabda Yesuus Kiristoos oolmaa nurraa qabda. Dibata qulqulluun abaarsaan beeste karaa laafirratti jalalaan hojjete sagalee keetiin tokkichaan fayyiste ulfinni kee guddaa abbaa hundaa hundumaa irratti aangoo qabda Yesuus Kiristoos oolmaa nurraa qabda. Sabaanatti nama kan eenyuun argine qoraattee beekta kan namni hin beekne harsiineen xumurru oolmaa kee oomaa.